rabbiitii fi ergamtoota isaa adda baasuu fedhan garii isaatti ni amanna garii isaatti ni kafarra jedhan gidduu isaaniitti karaa godhachuu barbaadan ulaa'ika humul kaafiruuna haqqaa jedhe laal isaanii warri dhugumaan kafaranii warroota akkanaa kanniini orma akkanaa kanniin kaafirri haqaadhaa jira kanniini jedhe laal kaafirri haqaadhaa jira kanniini waactadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiinaa jedhe nutis kaafirotaaf adabbii xiqqeessaa qopheessinee jirraa jedhe laal kanaaf nabiyyoonni hundinuuyyuu muslima turan namni nabiyyoota keessaa tokkochallee ta'u kijibsiise kaafira ta'a jechuudha akkuma san nabi ibraahimii fi yaaqoofa muslima ta'u suura baqaraa boqonnaa 2 aya 128 haga aya 132 irratti inumaa islaamummaa kana qabadhaa jedhanii ilmaan ofiitii dhaamanii hundi isaanii akkuma san suura boqonnaa 3 aya 67 irratti nabi ibraahim rabbiin maal jedhe kiristaanallee hin turre yahudaallee hin turre inni muslima qajeelaa ture jedhe nabi muhammad illee muslima nabi ibraahim illee muslima nabi muuseen illee muslima nabi yaaqoob illee muslima hundi isaaniitiyyuu muslima islaamummaan nabi muhammad irraa hin eegalle jechuu akkasii wandu yoosiif gabaabseef sooretti gaaffii kee kottuutii gaafadhu isa achitti taasaa oltanii kun amma gaafadhe wanni godheen jiranii isa sii deebisina jala taa'e dhaggeeffadhu seeniin rakkoo qabu barbaannaan inshaallah obboleessa keenya wanduu irra feta wanduu jirta gaaffiin kee kan hin jira walumaa galatti Muhammad Rasuulallahi amantaa kan hundeessine akkas kan inni alatti achitti illee jenne garuu Suudii Makkaa Almadiinaa miti biyya akkas biyyi dhaloota Muhammadii jechuun maal jechuudha jedheeraa akkaataa inni Itoophiyaa galillee gaafadheen ture amantaan kunii innis waan deebi'een fakkaatu amantaan kun akkaataa akkamiin akka inni biyya Itoophiyaa gali gaafadheeraa haa ta'uu umurii waggaa 25tti immoo akka inni naggaadee ture akka immoo abbaa fi haadha malee guddate deebisteetta akkamitti biyya Itoophiyaa seenee na gaafattee turte atamma gaafatee ayyee si deebisa rakkoon qabu ayyee si deebisa rakkoon qabu ayyee kana taasise immoo umurii waggaa 25 yani naggaadee ture dubbatteetta na dhaggeeffadhaa haa ta'u malee achi maaliyyuu immoo umurii waggaa 25tti immoo akka inni haadha manaa maqaan ishee Khadijaa jedhamtu nama waggaa 45 immoo nama waggaa 40tti 40tti nama waggaa 40 kan fuudhee natti himteetta egaa anillee 45 isaan beeku 40 jette miti waggaan isaanii yeroo waggaa 40 eeggaman nabiyyummaa dubartittii isheen fuudhe suni dubartittii isheen fuudhe suni waggaa 45 immoo waggaa 40 siin jedhe eeyyeno waggaa 40 jettee kunis immoo achumaan darbee immoo gara Itoophiyaatti immoo akkamitti galee maal jedhe immoo inni isa immoo siin deebisattee gaba manaan deebisnee mee isa naa ibsitaare gaggabaabsiifsiif siifin ibsa rakkoota kan qabu tokkoffaa irratti yoo sii gabaabsee rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabotaan hijiraa bahaa jedhanii turan jechuun biyya hijiraa jechuun godaansa jechuudha biyya san keessatti amantaa islaamaa qabatu isaaniitiin barattoota nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hedduu cinqaa turan hedduu ajjeesaa turan tumaa turanii ergasii booda nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gara biyya Najjaashii yookiin biyya Habashaa mootiin isaa Najjaashii ta'ee akka isaan godaanan ajajan barattoota jechuudha barattoonni isaanii gara na godaanan erga isaan gara Itoophiyaa godaananii Najaashiin islaamummaa fudhate jecha sahaabota qur'aana irraa dhagahuudhaan sahaabonni qur'aana itti qara'uudhaan jechuudha jecha qur'aanaa dhagahuudhaan sahaabonni erga gorsa kennanii fi ka'aniin booda islaamummaa qabatee jechuudha eenyu Najaashiin erga Najaashiin islaamummaa qabatee ka'een booda
najaashiin yeroo gabaabsi. Najaashiin eenyu ibsiif najaashii nama jedhamu kana agalu. hayyee najaashiin mootummaa yeroo sanii ture mootummaa yeroo sanii ka yeroo san Itoophiyaa bulchaa turedha. Nama yeroo san Itoophiyaa bulchaa ture, mootii nagahaa, mootii jaallatamaa, nama hundayyuu haqaan bulchaa turedha. Ergasii booda erga islaamummaa qabatee ka'een booda yeroo muraasa booda inni ni du'e. Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam waan ammas nabiyyummaa isaanii itti akeeku keessaa tokko akka inni du'e Madiinaa taa'anii beekan. Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam akka inni du'e najaashiin du'ee jira jedhanii Madiinaa taa'anii beekan. Bilbilli hin jiru beek yeroo san bilbilli hin jiru, feesbuukni hin jiru, iimoon hin jiru, waasaappiin hin jiru. Garuu akka najaashiin du'e Madiinaa taa'anii wahyiidhaan rabbiin itti himee jechuudha. Akkasitti Itoophiyaa keessatti ergasii booda sahaabonni faffaca'anii barsiisanii eegalanii ergasii booda islaamaan akkasitti Itoophiyaa keessatti seenee jechuudha. Kan yeroo zabana Nabi Muhammadiitiin boodaa siif ibseen akkasi. Wandu sii galee gaaffeetati gaafatte sii deebee Gala eessaa harka inni dhufe eessaa kan inni hundaa'ee ture eessaa immoo dhufe gara Itoophiyaa immoo galee eessatti immoo argame amantaan kuni jedhu ture yaadni koo sii galeera eessaa dhufe gara Itoophiyaa galee eessatti. Kan yeroo zabana Nabi Muhammadiitiin booda na gaafataa hartaa miire? Isuma sanuu siin jaaraa bar. Sahaabonni godaananii gara Itoophiyaa dhufanii siin jedhe Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam akka isaan godaananii gara biyya kanaa dhufan isaan taasisan. Ergasii booda maaliif godaananii maal rakkatanii rakkoon isaan irra ga'ee jira laata? biyya sanitti moo eeyyen biyya sanitti rakkoo irra gaheetu jira. Ajjeefamaa turan sahaabonni jechuudha. Ajjeefamaa turan, tumamaa turan. Ergasii booda Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam gara Habashaa deemaa jedhaniin sahaabotaan jechuudha. Sahaabonni gara na godaanan. Okay, bara sana yoo seenaa qoratteetta ta'e rakkoon qabu. Yoo qornete rakkoo qabu. Bara sana maqaan biyyittiin keenya ishee nama Itoophiyaa jedhamtu maqaan ishee maal turte? Bulchaan biyyittii immoo maqaan isaa eenyu ture? Bara sana Itoophiyaa kana Habashaa jedhama. Habashaa jedhama. Mootummaa isaa immoo Najaashii. Mootummaa isaa Najaashii. Biyyichi Habashaa jedhama. Akkasii. Okay. Haa ta'u gaa. Kuni akka amantaa islaamummaatti sii deebisaa jiran ta'e akka islaamummaatti tun taane akka wanni maali maqaansa akka saayinsii hawaasaa kana jechuudha akka seenaatti sii deebisaa jira tun taane akka nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nu barsiisanii ennaan sahaabonni isaanii nuun ga'anitti akka karaatti sii deebisaa jira. Gama fakkeenyaaf jechuun baqattummaa jechuun kooluu galtummaa gaafachuudhaa fi akka isaan gaafataniidhaa fi gara Abusiiniyaa gara biyya Itoophiyaatti yommuu erge namoota meeqa erge akka baqattummaatti yommuu dhaqan immoo interviyuu isaan ta'an rakkoo isaan Itoophiyaa ga'anii himatan maal ture duukaa buutonni isaa gaafa Itoophiyaa keessa galan maal himatan jedhanii isa jedhu immoo naa ibsite akkami? Siifin ibsa rakkoo takka hin qabu iyyuu. Tokkoffaa irratti namni isaan duuka dhufe akka hattan isaan ajjeesisuudhaaf nama faana dhufetu jira. Siigalee Amr ibn al-Aas nama jedhamutu jira. Inni ajjeesisuudhaaf hattan haga eessaa dhufe haga Habashaa faana dhufe. Siigalee eenyuun sahaabota ajjeesisuudhaaf. Walaakin garuu sahaabonni haqni yeroo kamiiniyyuu dura aanaa miire mootummaan Najaashii duraa siin jedheeti jira nama haqaati maaliin deemtanii jedhee gaafate ergasii booda waan deemaniin itti himanii erga waan deemaniin itti himanii ka'aniin booda qur'aana qara'anii fi hiikaa hiikaniifiif si galarami jecha kiyya. Abdul Fattaabo. Ayyee. Na dhagaarta. Takka yaada itti dabalatti fufta. Elaa jalqabumaa Abdul Fattaan siif ibseen kanni akka ajaa'ibaatti siif galuu fi jalqaba kooluu galtummaa kan isaan dhufanii gaafatan Rasuula Rabbiitiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi
warra sitti amananii hawaariyyootni kee kun akka isaan as keessaa godaananii mootii tokko jira. Mootiin suni mootii amanamaadha. Kan ilmi namaa biratti hin zallamamne biyya Habashaa deema achitti nageenya argattu jennaan namoota baay'inni isaanii nama 40 ta'an deeman. Akka kanaatti deemanii yondo gongoren asirreessa bulfattaa kiyya. Akka kanaatti deemanii والثمانين رجلا و19 امرأة. saddeettama okay. Walitti nama 90 dhiirrin 80 dubartoonni immoo 19. aywa 80 walumaa gala 80 meeqa ta'a nama 90 sagal jechuudha. Namoota amma kanaatti deemee baay'inni namoota kan biraanis inuma jira. Waliigala maal jechuu barbaadeen mootii tokkotti biyya Habashaa jira. Mootiin kun nama amanamaadha. Ilmi namaa biratti hin miidhamu jedhanii Rasuulli Rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi achi erginaan gara biyya kanaa dhufan. Gaafa isaan biyya kana dhufan mootiin namni tokko warra Qureeshii isaan baqatanii dhufan irraati dhufee hammeenya warroota Nabiyyi Muhammad gara biyya Habashaatti ergan kana hammeenya isaanii mootummaa Najjaashii jedhamutti dubbate dhufe. Isaan kun warra waan hin taane haasa'uudha. Yesus yookaan Iisaa irratti inni maaramiiti diqaalaa deesse jedhanii wanta hin taane isarratti haasa'u jedhanii hammeenyaan maqaa isaanii faalan. Kana booda waan sanarraati isin maal jettu jedhamanii gaafatamanii waan isaan jedhanii Abdul Fattaan itti siifaafuu akkasitti itti fufiifa biibi bakka sanallee hubachiisuun barbaachisaadhaati waan jarri jedhanii deebisaniif. Tole jarri wanti jedhanii deebisaniif Nabi Iisaan alayhi salaatu wassalaam maal akka ta'e eenyummaa isaa waan Qur'aana keessa jiru suuratul Maryam itti qara'anii waan suuraa Maryam keessa jiru yeroo isaa itti qara'an takka tana wanti inni mormii dhiheessellee hin jiru. Gabaabsuu barbaadeeti Ustaaz Ahmad. Wanti inni mormii dhiheessellee hin jiru. Hayyee namoonni sunni namoonni yeroo san jalqaba irratti namoonni gara Habashaa dhufan eenyu fa'aa sahaabota keessaa jedheellee yoo ka gaafatu ta'e Usmaan ibn Affaan fa'aa dubartiin isaallee Ruqiyyaa binti Muhammad isinillee wajjumaan dhuftee Abu Hudhayfaa binti Utbaa haati manaa isaallee waliin dhuftee isinis Suhaylaa binti Sahalata binti Suhayli jedhamti. Zubayr ibn al-Awwaam illee dhufee jira. Mus'ab ibn Umayr illee Abdurrahmaan ibn Awf illee Abu Salama bini Abdil Asad innillee dhufee jira. Haati manaa isaallee wajjumaan dhufte. Umra'atuhu Ummi Salamata binti Abi Umayya. Uthmaan bini Mab'uum nama jedhamutu jira. Innis wajjin dhufee jira. Caamir bini Rabii' kan jedhamullee dhufee jira. Haati manaa isaallee